Kan mootummaa kana deeggaranii yoo ilaalle immoo baay'een isaanii warra kaleessa waggaa 27 mootummaa kanaaf ergamaa turanii warra barnoota fagoo distaansii faguuttataa turan malee baay'een isaanii warra barnoota hin qabne ni beekna. Nama fakkeenyaaf biyya keessa hin jira hojjetaa mootummaa illee. Qawweetu osoo hin taane mariidhaan buramuu qabdi. Mariidhaan nuti qophiidha. Ibsi yeroo hedduu hunda bahu kanu. Ammas mootummaatu eegale isaanii miti. Siidaa harka si muree fi harma si mursiisaa ture sana sirriidhaa gootadha jabaadha jedhu kana haloonni akkamitti deeggaran. Yoo harka fuunee ashamaa hordofootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan nu bira gaan qabannee isiniif dhihannee jirra. Odeeffannoo keenya keessaa waa'ee marii araaraa guyyaa kaleessaa ABO fi KFO'n ibsa baase irratti ABO'n bosona jiru icciitii guddaa baasee jira. Icciitii san qabannee isiniif dhihannee jirra. Akkasuma Jawaar Mohaammed marii araaraa gaggeeffamuuf ta'u kana hin amanu jechuudhaan guutumaan guutuutti dubbatee jira. Jawaar Mohaammed maaliif marii araaraa kana hin amanne kan jedhu sababoojin dubbatee jira waan ta'eef guutuusaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra kan waliin ilaallu ta'a. Akkasuma waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru icciitii akkamii baase kan jedhu waan funaananne qabna. Isas kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroos qabna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jedha. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Qabxiiwwan ijoo lama marii ABO fi KFO'n sirricha waliin godhuuf deeman ilaalchisee ABO'n ibsa baasee jira. Ibsa dhiyeenya kana kennine keessatti tarkaanfiiwwan wal duraa duubaan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhataman erga fashalaa'ee booda mootummaan Abiy Ahmed tarkaanfiiwwan abdii kutannaa birootti akka gargaaramu jalqabe ibsine turre. Adda durummaan ammoo paartilee Oromoo fayyadamuun rakkoo fudhatamummaa isaa mudate keessaa bahuuf akka karoorfate jala murree ibsine turre. Yeroo ammaa marii sirnicha waliin godhamu kana dura yaa'ii adda durummaan ABO'n qophaa'e kan KFO'n irratti affeerame eegalamee jira. Mariin ABO'n KFO'n fi sirni Abiy gidduutti taasifamu deemu kana fudhatama qabeessa taasisuuf yaadni sirnichaa irra deddeebiin kaasu isa lama. Isaanis tokko akkuma WBO'n Taanzaaniyaatti marii irratti hirmaate ammas mariin yaaluun miidhaa hin qabu kan jedhu. Lama humni kaabaa humna isaanii cimsuun mootummaa irratti dhiibbaa waan godhaa jiraniif Oromoon tokko ta'ee sirnicha tiksuu qaba kan jedhudha. Marii irratti WBO'n miidhaa tokkollee hin qabu kan jedhu soba. Tokko walqixxummaan soba waraana bilisummaa Oromoo fi paartilee Oromoo Finfinnee jiran gidduutti akkuma waraanni bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaa keessa sirnicha waliin wal arguun haasa'e paartileen Finfinnee jiranis sirnicha waliin marii taasisuun rakkoo tokkollee hin qabu kan jedhu hundee irraa dogongora. Waraanni bilisummaa Oromoo sirnichatu dirqeetii mariitti kan seene. Kunis humna hidhatee mataa isaa kan ajaju waan qabuuf dandeettii sirnichi qabeenya Oromiyaa to'achuu waan irraa mulqee fi madda bu'uura gibiraa fi galii guddaa sirnicha irratti hirkatee to'achuudhaani. Qabxiileen kunniin waraanni bilisummaa Oromoo maricha irratti humna dirqisiisaa akka argatu kan taasise yoo ta'u humna kana gurmeessaan dantaan uummata Oromoo otoo hin sharafamin akka tarkaanfachiisamu dandeessiseera. Faallaa kanaatiin paartileen siyaasaa Oromoo Finfinnee keessa jiran sirnichaan moggaafaman humna siyaasaa cimaa akka hin ijaaranne dhorkamanii jiru. Kana irraa kan ka'e dhiibbaa hiika qabu sirnicha irratti uumuu sadarkaa hin dandeenye geeffamanii jiru. Mariin qaamoleen humna wal irraa fagoo qaban gidduutti raawwatamu kamiyyuu madaalamaa waan hin taaneef adeemsichi diraamaa Abiy Ahmed fudhatama taasisuu fi sirna isa Oromiyaa keessatti du'ee jiru deebisanii bayyanachiisuu yoo ta'een alatti uummata Oromootiif bu'aa tokkollee hin qabu. Kaayyoo Abiyyiif kaayyoo Minilik tokkuma haala gooteenyu hubannee ilaallu. Minilik illee gaafa Itoophiyaa kana uummata Oromoo cabse. Gootota Oromoo walirratti kakkaasee tokkoof kan oogu fakkaatee hortee abbichuu hortee galaa walirratti kaaseetu sirna gadaa fi duudhaa Oromoo cabseetu uummata Oromoo daldala garbaa biyyeessee jechuudha. Minilik Abiy illee waanuma sanatti deemaa jira. Sabboontota Oromoo karaarraa maksaa jira, ajjeesaa jira. Manatti nagaa dhabe qeerroon inni barate hojii dhabe. Har'a Finfinnee kana keessatti ilmaan Oromoo irra caalan isaanii Ingiliffaaf Amaariffa danda'u, Oromiffa danda'u, Amaariffa hin danda'an. Ilmi Oromoo injiinarii baratee waggaa 3 waggaa 4 haadha bukkee ta'a. Isa Gondor irratti barateetu Amaariffaan sii qormaanni sii baasa tufee qabxituu baatee Finfinnee kana keessatti iddoo gurguddaa galaa jechuudha. Aloon immoo kana ta'uu miti kaleessa gaafachaa ture. Tokkoffaa afaan keenya afaan biyyittii afaan walii galaa afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u hin taane afaan saba xiqqaatamu fakkeenyaaf fannoo fi waraana bilisummaa Oromoo yoo wal bukkeeffanne fannoo nama mirgi isaanii waan sarbame illee qabu jechuudha. Nugusummaa kaleessaa fi teenya sin ergannaa ashkarummaa dubartii keenya garadii godhanii akkumatti ergachaa turanii dhiira keenya immoo ashkarii godhanii akkuma ergachaa turan sana sinitti deebifneetu baala baata sana sinitti deebifne teenya nyaannaa falmachaa jiru malee mirgi isaanii sarbameetu miti mootummaa wajjin tokkuma. Alaabaan biyyattii alaabaa isaanii Minilik kaleessatti bulchaa ture.
alaabaan harasaan bosona keessa qabatanii deeman illee sanuma. Oromoon garuu sirna gadaatu jalaa cabe. Kan ittiin bulchaa ture sanatu afaan qawweetiin jalaatiin cabe. Waraanni bilisummaa Oromoo jechuun 1973 hundeeffame. Sana duroo gootonni Oromoo maal dalagaa turanii yoo jenne fakkeenyaaf kan akka Leenjisoo Diigaa Bakar Waaree kuni Itoophiyaan kun afaan saba tokkoon hundoofte, afaan Habashaan hundoofte, aadaa Habashaan hundoofte, warra baranne warra barnoota hin qabneen hundoofte jedhanii falmachaa hin bullu sirna gadaa keenya jalatti bulla jedhanii falmachaa turan malee Itoophiyaa jala kanatti jaalatanii hin fonne waan bara tokkorra ta'anii dhugaadhaan Itoophiyaan uummata Oromoo ni fayyaddi jedhee kan fudhateen jiru. Garuu paartii dhaaba waraana bilisummaa Oromoo yoo fudhanne hayyoota Oromootu wal ga'ee kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruufaa, Jaarraa Abbaa Gadaafaa hayyoota Oromootu kaleessa wal ga'eetu paartii kan hundeessee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa paartii kana jalatti bilisummaa isaaf gonfata jedhee alaabaa waraana bilisummaa kana jalatti gootonni Oromoo irratti dhumanii malee alaabaa Itoophiyaa kana handhuura Finfinnee kana irratti dhaabbatee Oromoon bilisummaa jalatti gonfata jedhee goonni wareegamee hin jiru. Kanaaf har'a waraana bilisummaa dirree qabsoo irratti lolee lolchiisaa jiru kanallee akka baay'atu kan go'e mootummaa jaalmarroon tokko isaanii silkitti dabalee kottanaa qabsaa'an jedhe. Qeerroon biyya keessa akkaataatti bahee galuu dhabe. Kanaaf dhaloonni har'a gara dirree kan galu kan godhe mootummaadha. Kan biyya sana jeeqaa jiru mootummaadha. Kan du'a haadhaa Oromoo irratti baay'isaa jirullee mootummaadha. Kanaaf biyyittiin jeequmsa keessa guddaa keessa galtee waa'ee du'aa hin dubbannu battee urgeessaa irra kilaashii footee bosona hin galle bara. Nama barate waan ta'eef sabboonaa waan ta'eef gaaffii uummata Oromoo sirriitti waan gaafatuuf borillee waan isa mo'uu dadhabaniif karaarraa maqsanii jechuudha lubbuusaa galaafatanii. Kanaaf iyyuu waan gochuu qabnuuti waraana bilisummaa Oromoo yoo jabeeffanne qofa. Qaamni sadaffaa walaba tahee fi taajabuu dhiibuu mariin waraana bilisummaa Oromoo Taanzaaniyaatti godhame ulaagaalee idil addunyaa kan guute yoo ta'u biyya sadaffaa walaba keessatti kan gaggeeffamee fi to'annoo taajabdoota loogii irraa bilisa ta'een akkasumas haala bakka bu'oota marii bilisaa ta'een dantaa uummata keenya leellisuu danda'e keessatti raawwatame. Faallaa kanaatiin mariin ABO fi KFO'n Finfinneetti taasifamu to'annoo kallattii sirnichaa jalattii fi to'annoo qaama sadaffaa walaba bakka hin jirretti kan gaggeeffamudha. Mariin to'annoo sirna cunqursaa jalatti mallaqa sirnichaa kan deeggarameen gaggeeffamu yeroo hundumaa sirnicha qofa akka fayyadu seenaan ni irra deddeebiin ni agarsiisa. Waamicha amma Abiyyi Ahmad mariif godhee jiru kun dhugaa irratti kan hundaa'e osoo hin taane mormitoota liqimsuuf tooftaa shallagameedha. Bu'aan marii kana sirnicha qofa akka fayyadamutti ifatti kan mul'atudha. Hogganni paartilee mormituu wixinee Abiyyi Ahmad marii irratti dhihaatee fudhatanis fudhachuu baatanis Abiyyi Ahmad fayyadamaa ta'uun isaa gamanumaan mirkanaa'aadha. Mariin kun isaaf milkaa'ee hooggantoonni mormitoota yaada isaa fudhatanii dantaa dhuunfaa muraasa guutee fi aangoo isaa cimsata. Hoogganaan mormituu didee dantaa sabaaf yoo dhiyaates Abiyyi Ahmad adeemsa nagaa turetti fayyadamee Oromiyaa fi akka biyyaatti bakka hoogganaan Oromoo waliin nagaa buusuuf fedhii qabaatutti deebisee of ijaaruuf carraa argata. Biltsiginnaan har'a mootummaa jettee of waamtu duuriyyoota. Duuriyyoonni kun immoo aangoorra turuudhaaf haadha manaa isaanii dabarsanii warra kennanidha. Ijoollee isaaniitiif hin yaadan. Dhaloota dhufu warra yaadan miti. Waggaa 6 keessa adeemna. Nama firdii argate tokko beektaa biyya sana keessaa. Firdii qajeelaa nama argate tokko beektaa. Yeroo Abiyyiin gaditti bahee kun sirrii miti akkasitti nama ajjeesuun lafatti kan nama tumuun nama gudeeduun jedhee ibsa laate beekta. Isa kana rakkoo cimaan. Inni kan biraan ati hubachuu qabdu amma nama akka Shimallistu biyya bulchuu irra ture. Pirezidaantii Oromiyaa namni ta'u 10,000 jiru. Kan akka Shimallis fuudhanii irra kaa'an. Kan akka Abiyyii fuudhanii Piraayim Ministeera biyya sana godhan. Nama hin baranne suma. Dubartii naa fidee nan jedhe. Manaaf dubartii naa fide miti. Iskoot inkoot isa namoonni jiran haasa'aa jira. Jireenya Abiyyii beekta yoo ta'e bashaashaadhaa abbeensaa diqaalaa jedhanii rakkisnaan badee jimmaatti galee godaanaa tadaadaarii nabbar. Yeroo sana akkaataa inni itti wayyaaneetti galeen sitti himaa. Loltuu wachaadara wayyaaneetii fi eskoortii godhee dubartoota deddeebisaa fi ture kun dhugaadha. Booddee jaallatanii arraba qabaa ofitti fudhatanii fuudhanii deemanii. Kutaa 8 dhiise yoom kan inni barate. Maayikirooolinkii an achi maaneejara ta'in hojjechaa ture. Yeroo itti Abiyyi maayikiroolinkiidha kompiitaraan eebbifame jedhanii seenaa isaa dubbisanii maayikiroolinkiin kompiitara dhiisii digirii dhiisii dippiloomaa iyyuu hin qabu. Operating systemii kompiitaraa Microsoft Office, Word, Microsoft DOS kompiitara hiikanii gatamu kana kan inni barsiisu. Okay? Kijibaa jechaadha. Okay? Utuu immoo 12 fite
namni digirii hin fudhatu. Utuu digirii hin fudhatin immoo namni PhD hin fudhatu. Iluu baabura keessaa namni wal lolaa walitti araarse jedhee namni qabetti PhD fudhata. Kijibaa jechaadha. Garuu immoo dhugaan jiru tokko biyya bulchuudhaa fi digirii qabaachuu hin qabdu. Dooktorii ta'uu hin qabdu. Haayile Sillaaseen nama kutaa lamaati. Biyya bulchuudhaa fi nama dhaga'uudha qabda. Gorsituu ciccimaa ofitti naannessuudha qabda. Uummata keetiif yaaduudha qabda. Malee digirii sin barbaachisu PhD UDC. Amma yeroo itti Tigireen morma hootee qabdee jirtutti, amma yeroo itti Eertiraani torban lama gidduutti Abiyyi gurra isaa qabnee akkasittiin anxallee fuunee achi keessaa baasnee faannoo rakkiloo qabsiisnaa. Amma immoo kan biraa immoo wanta dhossaadhaan Abiyyiin gaafa walitti araaramnee siin godhanaan jedhee waadaan haasa'e namni tokko hin beekne jaarsoliin gidduu hin turre isan bakkee baasa jedhee paabliikilii haasa'aa jiru kanatti utuu beettee bilchaginnaan utuu uummataaf yaaddee nagaan akka bu'uu fi irratti hojjechuu dandeessi. Kanaa mannaa garuu ammayyuu diraamaa after diraamaa episode season by episode nurratti dalagaa jirti. Kanarratti illee warra bilchaginaa deeggartan no itti fufaa jiraadhaa. Aangorres turaa garuu uummata kanaaf nageenya fidaa jettanii maaliif hin haasoftan? Sirnichi paartilee Oromoo waliin kan haasaa jiru humna kaaba mootummaa irratti balaa ta'uuf carraaqqii isaanii cimsaa waan jiraniif Oromoon tokko ta'ee mootummaa tiksuu qaba waan jedhaniiti. Oromoon tokko ta'ee barcuma Abiyyi Ahmad haa tiksu jechuun maal jechuudha? Abiyyi Ahmad Oromoon mootummaa tiksuuf tokko ta'uu qaba jedhee yommuu dubbatu hooggantoonni mormitoota alkallattiin sirna amma jiru mootummaa Oromooti jettanii fudhattu jechuudha. Abiyyi Ahmad gantummaan Oromiyaa keessatti mootummaa Oromoo ofiin jedhu bu'uura hawaasaa argachuuf irra deddeebiin carraaqqii godhus hawaasa bal'aa jala eenyummaa isaa dhugaa dhoksuu hin dandeenye. Uummanni keenya sirni aangoo irra jiru kun fudhatama tokkollee kan hin qabnee fi sirnichi namoota hawwii fi yaada sochii qeeroo butatanii fi ganan seenaa xuraa'aa sinoota darban jalatti kan beekamanii fi kanneen hanqina mul'ataa fi ga'umsa hooggansaa gadi fagoo qabaniin kan hoogganamu ta'uu ni hubata. Abiyyi Ahmad waggaa tokko dura adda durummaan dantaa Amaaraa kabachiisuuf dhiiga Oromoo jigsaa ture. Har'a ija ashaboon dhiqatee Oromoon tokko ta'ee warra kaabaa irra nahaa tiksu jechaa jira. Dhugaan lafa jiru baroota jahan darban keessa gareen Abiyyi Ahmad ijaara itti fayyadame ganee keessaa hin baane hin jiru. Oromiyaa keessattis tokkummaa Oromoof gufuun inni jalqabaa Abiyyi Ahmad ta'uu irra deddeebiin mirkanaa'ee jira. Abiyyi Ahmad waliin tokkummaan argamu hin jiru. Hattuu waliin waan badde barbaadaa argaan hin jirtu. Affeerraan Abiyyi Ahmad warra kaabaa irraa na oolchuuf Oromoon na jalatti tokko ta'uu qaba jecha kan jiru. Ajjeechaa du'aa fi gadadoo mul'ata hin beekne uummata keenya irratti yeroo roobsuun itti fufee jiru kanatti hadha yeroo manguddoonni fi hooggantoonni mormituu Finfinnee keessatti hoteelota qananii babbareedoo fi galmoota faayaman keessatti walgahii taa'an kanatti sirnichi gidiraa kanaan dura argamee hin beekne uummata keenya irraan gahuun akkuma itti fufee jira. Gabaabumatti Abiyyi Ahmad waliin tokkummaa Oromoof hojjenna jechuun Abiyyi Ahmad dhuguma akka mootummaa Oromoo ta'e mirkaneessuuf ta'a. Abiyyi Ahmad akka michuu siyaasa amantiitti ilaaluudha. Gochaa Abiyyi yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru fudhatama qaba jedhanii mirkaneessuu ta'a. Filmaanni jiru ifaadha. Fi waa'ee uummata Oromoo kana yookaan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo kana kan deeggaru yeroo baay'ee akka warra roorroodhaan biyya hambaa jiruu qofaatti ilaalu namoonni baay'een. Har'a garuu qeerroo kanallee dargaggeessa irraa dookimentii ukkaamsee bosona jiru kana maatii bukkeetti gatee dookimentii ittiin baratellee hojjechuu akka hin dandeenye kan godhe mootummaa makadadha. Har'a aloonni baay'een isaanii eessa jiru yoo jenne inni barate kaan bosona jira, inni kaan mana hidhaa jira, inni kaan immoo baqatee biyya hambaa jira jechuudha. Kan mootummaa kana deeggaranii yoo ilaalle immoo baay'een isaanii warra kaleessa waggaa 27 mootummaa kanaaf ergamaa turanii warra barnoota fagoo distaansii fagootataa turan malee baay'een isaanii warra barnoota hin qabne ni beekna. Nama fakkeenyaaf biyya keessa jira hojjetaa mootummaallee. Fakkeenyaaf warri baratanii maaliif investiin godhanii injiinaroonni maal jechaa turte umarree. An fakkeenyaaf nama injiinera barate isaan keessaa nama hojjetaa mootummaa keessallee jiru. Walumaa galaa har'a mootummaan kun akka inni dadhabuu fi akka sirni kun dadhabu kan go'e iyyuu dhaloota barate har'a kanuma mootummaa jala jiru iyyuu harki murtaa'ee jechuudha. Maaliif mootummaa kana deeggaruu jechuun garbummaa ofirratti deeggaruu jechuudha, ofirratti dagaagsuu jechuudha akka odaa. Waan mootummaa kun hojjechaa jiru ni beekna ni arginallee biyyuma kee jirra. Oromoon kan qabsaa ture Jowaar aangoorra ol baasuuf otoo hin taane yookaan immoo Abiyyi aangoorra ol baasuuf otoo hin taane Jaalmaroo aangoorra ol baasuuf otoo hin taane gaaffii uummanni Oromoo waggaa 150 gaafachaa turetu jira.
Kaleessu mallee Oromoon kan ittiin goome keeyyata 39 sana otoo hojiirra oolchatiin bilisoomni irraa jedhee gaafa gammade sana an akka nam tokkotti gaaficha gammachuu koon ibsan. Maaliif Eertiraan Itoophiyaa jalatti bulaa turte. Sabni xiqqoo suni bilisummaa mataa ishee gaafa labsatte alaabaa Itoophiyaan hin labsanne alaabaa mataa ishee dhaabbatteetu bilisummaa mataa ishee labsatte jechuudha. Har'a Oromoon garuu alaabaa makaleessa uummata Oromoo garboomsaa ture. Alaabaa moo gootota Oromoo fannisiisaa ture sanatti jalatti bilisoomni irra kan jaanfaatu jiru baay'een kan mormanii jechuudha. Dhaloonni baay'een har'a inni kaan bilisoomeera ilma abbaa gadaa aangoo qabate ilma abbaa gadaatu aangoo irra jira. Kaleessas ilma abbaa gadaa inni jedhan kuni yookaan paartii kafaa yookaan turre yookaan paartii abaawoo keessan turre warruma kaleessa baay'een isaanii boojamtoota shaabiyaa yeroo ilaallu jechuudha. Warruma kalee barattoota yuunivarsiitii ukkaamsaa turanii. Har'a hojjetaan mootummaa jenereeshinii warra 2007 2008 wayyaanee aangoo irraa buusanii warra hojjetaa mootummaa ta'anii injiinaroonni baay'een narsoonni baay'een barsiisonni baay'een har'allee waraana bilisummaa Oromoo deeggara. Har'a dhaloonni barate dhaloonni mootummaa kana jala jirullee gurri isaa gara dirree qabsoo jira. Mootummaan kun kanatti laamsha'e tokko hojii inni hojjechaa jiru sanatu hojii hin taane maaliifi amma sila masfin inni jamsu waan jedhe Oromoon kan ashiteeyyuu nama akka goobanaa kan ashitee Abiy Ahmed qofaadhaa jedhe. Nama akkasiitu mootummaa kana deeggaraa jira jechuudha. Uummata Oromoo jechuun goobanaa daanchaa uummata Oromoo irratti maal akka hin raawwachaa ture ni beekna. Nama siidaa Minilik fa'aa uummanni Oromoo miliyoonni 60 siidaa Minilik kan hin jaalatu. Minilikiin handhuura Finfinnee irra dhaabee nama Minilikiin deeggaru. Nama Minilikiin faarsu dhaloonni Oromoo akkamitti deeggarare. Kan ittiin baranne kan ittiin guddanne Minilik uummata Oromoo duguuggaa sanyii nurratti raawwate jenoosaayidii uummata Oromoo irratti raawwate baay'ina uummata Oromoo har'a miliyoona 60 kanayyuu waan Minilik biyyittii hoggicha Itoophiyaa jee gaggeessaa tureen baay'inni uummata Oromoo duuba deebi'e jenneetu falmachaa turre har'a mootummaan aangootti ol ba'e kun immoo achinas deebi'ee siidaa Minilik sirra dhaabee gaafa siidaa gootota warra kaan hirraanfatee siidaa harka si muree fi harma si mursiisaa ture sana sirriidhaa gootadha jabaadha jedhu kana aloon akkamitti deeggaran. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaalistii Oromoo rakkoolee siyaasaa fi waraana Oromiyaa keessa jiruu fi jireenya uummata irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduuf gurraandhala 19 bara 2025 kaasee hanga gurraandhala 22 bara 2025tti guyyoota afuriif marii bal'aa hoteela Ililiitti taasisee jira. Marii taasifame kana keessatti haalli amma Oromiyaa keessa jiruu fi uummatni Oromoo itti jiru haala lubbuun namaa itti guyyaa guyyaan itti badaa jiruu fi haala namni hojjetee jiraatu dadhabe haala ummatni wabii jireenyaa itti dadhabe waan godhu wallaalee keessa jiraachuu isaa gadi fageenyaan hubachuu dandeenyeerra. Uummata Oromoo rakkoolee fi danqaa hamaa kana keessaa baasnee nagaa waaraa akka bu'uu danda'uuf akka armaan gadi waliif gallee jirra jechuudhaan paartileen lamaan ibsa waloo baasanii jiru. Nagaa buusuu fi nagaa tiksuu ilaalchise jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argaman uummatni Oromoo haqaa fi bilisummaa isaa dhabee erga sirna nafxanyaa jalatti kufee kaasee hanga har'aatti qeen isaa akka nagaa dhabee fi jeequmsi keessa akka jiru hubannee jirra. Nagaa waaraa jiruu fi jireenya uummataatiif barbaachisu buusuuf bilisummaa fi haqa uummata Oromoo sarbame guutumaan guututti deebii argachuu akka qabu amannee jirra. Waraanni Oromiyaa keessa jiru dhaabbatee nagaan akka bu'uu fi nageenya uummatas haala amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu waliigaluun dhimma kana abaa'oo fi kaafaa'oon dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka raawwatan amaanaan itti kennamee jira. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argaman rakkoo siyaasaa fi bulchiinsa Oromiyaa keessa jiraniif furmaata maayii kennuun barbaachisaa akka ta'e hubanne abaa'oo fi kaafaa'oon uummata Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraataa fi bilisa ta'e hanga filatutti akkasumas tajaajila uummata barbaachisaa kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammatee yeroo murtaa'eef akka hundeessan amaanaan itti kennamee jira. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irratti walgahii kana irratti argaman
waraanni bilisummaa Oromoo nagaa amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuuf qooda olaanaa akka qabu amannee jira. ABO fi KFO'n waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaan fudhatee seera nagaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'uuf haala barbaachisaa akka qindeessanii fi guutaniif amanaan itti kennamee jira. Rakkoo magaalaa Finfinnee fi daangaa Oromiyaa furuu ilaalchise. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa walgahii kana irratti argaman magaalaa Finfinnee seenaanis ta'e seeraan qabeenya uummata Oromoo fi magaalaa guddoo Oromiyaa akka taatutti guutumaan guututti amannee jira. Magaalaan kun itti waamamni ishee akka mootummaa naannoo Oromiyaa ta'utti ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii akka mirkaneessan amanaan itti kennamee jira. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa walgahii kana irratti hirmaatan Walloo, Dirree Dawaa, Matakkal, Mooyyalee fi Madda Walaabuu fi kanneen kana fakkaatan dabalate. Daangaaleen Oromiyaa karaa adda addaatiin irraa cicciteen mootummaa naannolee adda addaa Oromiyaa daangessanii keessatti akka hafan jiran amanuun ABO fi KFO'n itti gaafatamummaa ofitti fudhatanii seera addunyaa fi seera biyyattiin qabduun irratti hundaa'uudhaan akka Oromiyaa jala deebisan amanaan itti kennamee jira. Tokkummaa fi ijaarsa uummata Oromoo cimsuu ilaalchise. Jilli jarmiyaalee hawaasa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argaman sirna gadaa yookaan siinqee hundee tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa tokkummaa fi ijaarsa uummata Oromoo cimsuu ilaalchise. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argaman sirni gadaa yookaan siinqee hundeen tokkummaa fi ijaarsa siyaasaa dinagdee hawaasummaa aadaa fi nageenya Oromoo qabachaa ture sirriitti hubannee jirra. ABO fi KFO'n sirna gadaa siinqee kun gadi fageenyaan qoratamee uummata Oromoo wajjin marii bal'aa taasifamee haaromsi jaarraa keessa jiru wajjin wal madaaluu itti taasifamee sirna Oromoo itti bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasisan amanaan itti kennamee jira. Afur mirga sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiranii ilaalchise. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti hirmaatan sirni gadaa uummatni Oromoo akkamitti nama Oromoo hin taane wajjin kabajaa fi michoominaan jiraatamu haalaan kan barsiisee fi muuxannoo itti qabu waan ta'eef isa hubachuudhaan fuulduras ABO fi KFO'n haala uummatni Oromoo sabaa fi sablammoota sodaa tokko malee mirga isaanii guutumaan guututti kabajamee wajjin jiraatamuu danda'u irratti hojjetanii fi dhugoomsan amanaan itti kennamee jira. Hariiroon mootummaan Oromiyaa fi mootummaan federaalaa jidduu jiraachuu qabu ilaalchise. Jilli jarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argaman mootummaan federaalaa keessatti olaantummaan seeraa kabajamee akka hin jirre uummatni Oromoo baay'eenis isaaf gammachuu isatti jarmiyaalee mootummaa federaalaa keessatti akka bakka bu'umsa hin qabne walabummaan dhaabbattoota yookaan instituushiitii kanneen akka manneen murtii poolisii federaalaa humna ittisa biyyaa fi kanneen kana fakkaatan hin jirre qabeenya waloo federaalaatti gaheen uummata Oromoo xiqqaa ta'uu hubannee ABO fi KFO'n wantoota daddaban kan haala sirreessuu fi dantaa uummata Oromoo mootummaa federaalaa keessatti kabajamu qabu irratti itti gaafatamummaa akka hojjetan amanaan itti kennamee jira. Mariidhaaf nuti qophiidha. Ibsi yeroo hedduu hunda bahu kanu. Handidee wayyaaneen Muhammad 27 caccabsee isin bulchite yaadis isin bulcha. Wayyaaneen Muhammad 27 Tigraay keessa opposition tokko hin turre Oromiyaallee hin jiraatu jee humna hin qabneen fadhiidummaa isaa irraanfatee harka laamshaadhaan nu dha'uu deeme harki irra caccabe Abiy Ahmed. Wanti paartileen amma godhan ammas mootummaatu eegale isaanii miti. This was initiated by Abiy Ahmed. Malik. Baadii jadi dura diplomatan dhaqanii kadhatanii martifatanii jibbiiffatanii marii obbo wajjin gootu irra deebi dide. Yoo xiqqaate warra siviilii kan hojjaase hin barbaadu. Hidhateetiin jira. Xiqqoo rarraasnaan. Abiy Ahmed booyraa jaldeessaati. Abbaan ree booyraa jaldeessaa ni beektanii? Saata jaldeessaa? Haalaan jaldeessaa hoggaatee asii jalatti qabatee dura ni dhaatata. Bokkisee gamaa gama utaalee. Yaanee damee kana cabsee darbe. Aduma tolsiituun albaatii gadhiisa. Aduma siituun ilmoolee isaa gad darba. Gaaf kaaniif lafa badda jechuudha. Wanni inni amma godhaa jirus laafatu. Kaayyoon inni deemu maali? Tokko araaraan barbaade jeeti qilleensa amma deemu kana jalaa bahu fedha.
Arre yaadate Oromoon tokko ta'uu qaba. You know, ejjennoon arra dhiyeessan maal isaan? Oromiyaa irratti mootummaa ce'umsaa dhaabatu jedhanii ni jiru. Lolli Oromiyaa keessa jiru mariidhaan haa furamuu jedhanii ni jiran. Anaa biikutuu qaban jedhame paartiilee san waaqatittu inni isaa taa'u gaafii lama xixiqqoo kana gaafiilee muraasa minimaal deemaan dhiyeessanii jiran. Oromiyaa irratti mootummaan ce'umsaa ijaaramu dhuguma tokkummaa Oromoo barbaanna gaafiilee isaan dhiyeessan kana ni deebisamu hin deebisu walumaan laalla. Ana akka kiyya yoo na gaafattan Abiy Ahmed aangoorra jiru mariin ilaaf ilaameedha ta'uu hin danda'u jeetiin jala mureetiin jira. Kan ammoo qabatamaan lola Tigraay kana akka achi hin geenyeef gaafa dhayini irraa kaafne every time we tried jarrinis gaafa singalleeftu koree jaarree koree manguddoota gama obbiyootiis gama abaa'ootiis adda addaa jiran warra tippelleef irraayis dura tole jeeti booda diigi dubbiin amaara Oromootuun gadi fagoodha mariidhaan jenneeti eegalle obboleen cuufaa isaan keessa kan namni jiru oofee dhaamsa amma Oromoo wal jidduutti wal hubachuu qabdii jedhanii girgii godhan kana baatii jaha hayyuun Oromoo beekan Oromoo irra bichaate gaaddisa Oromoo gadhaabu kuudee kana irra godhuuf deeman jee garagalche. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo funaannee isin biraan geenye keessaa waa hedduu akka hubatan abdii qabna akkasuma yaada namootaa irraa waa hedduu akka baratan abdii qabna. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha. Yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kenna.